Walitti bu'iinsi Gujii Lixaa aanaa galaanaa ji'oota lamaas keessumaa immoo torbeewwan lamaan darban kan hammaateera jedhamuun tajaajilli hawaasaa danqamu jiraattonni aanichaa dubbatanii jiran. Jiraataan aanaa galaanaa sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka heeramu hin feene takka keessumaa tajaajilli fayyaa fi barnootaa magaalaa guddoo aanichaa tooreen ala jiran erga tajaajila dhaabanii bubbulaniiru jedhu. Buufataalee fayyaa 5 qaba ture aanaan galaanaa. Buufataalee fayyaa 5 kana keessa buufata fayyaa tokkocha Katoore jedhamu wiirtuu aanaa irra jiru san maleecha. Buufataaleen baadiyyaarra jiran hundi isaatu tajaajila wanti fayyaa hawaasaa fi kennaa hin jiranu dhaabbateera jecha. Haga dhaabbatee ji'a 2 ta'e amma. Manni barumsaa hedduun wanti tajaajilli barsiisuu dhaabbateera amma hin jiru asii wiirtuu magaalaarra malee. Uummati buqqa'ee jireenyaan bakka wanti jiru rakkoo keessa jiranii mana hin qabanu maali qabeenyi horii isaan qabanu baadiyyaa hafe. Kanaaf baadiyyaa ammoo akka itti deebi'anu hin qabanu wanti qaxanaa diinaati akkamitti deemtanii jedhamaanii ganda boorree irraa buqqaanii akka jiruun gara tooreetti buqqaanii qubatanii jiranii. Maanguddoon kan jiraata aanaa galaanaa ta'uu dubbatan kan sababa rakkoo nageenyaa ammas maqaan isaanii akka heeramu hin feene takka dhiyeenya kana keessumaa torbee lamaas rakkoo nageenyaa aanichatti mudateera jedhan akkasiin ibsu. Maani wal bu'iinsa gidduutti ka'u manni kun miidhamuu jiru. Yoo warri diidaatii fi warri mootummaa kun walitti bu'an gidduun namni miidhama. Horiillee miidhamaa, re'een miidhamti, rasaasa kana gidduutti loolleen du'anii bacaadha. Kaan ammoo baay'ee beelli nama miidhee karaa namni haala sodaa kana walitti qabamee karaa nagadatu hin qabu. Beela kanaan haala baay'ee beelaan miidhamiisa jira. Rakkoo nagaa sababa walitti bu'iinsa kanaanii keessumaa aanaa galaanaa keessatti dhukaasni akka ture hoogganaa waajjira nageenya aanichaa obbo Iyyaasuu Jiyoo mirkaneessanii jiran. Baay'inaan gama warra hidhatee socho'uun namoota akka du'e namoota tarkaanfiin akka fudhatame eeruu uummata biraan jiru jira. Gama keenyaan boombii uummataan darbanii namni muraasni harka kana ibiddi boombii gubeen ala midhaa xixiqqaa takkaan ala wanni addaa wanni uumame hin jiru. Obbo Iyyaasuun sababa warri hidhatee socho'u uummatatti makame jedhamee fi daandiin maxxaarri haga ammaa irra geessu kiiloomeetira 5 ta'a jedhanis geejjibawwan konkolaataa qofaa fi cufaa ta'uu himanii jiran. Daangaa Amaaroon hanga meexxarri kiiloomeetirii 5 waa hin caalle gidduu kanatti sochiin shanee wal qabatu jira. Amma immoo warri kun mootummaan sochii isaanii dhaabuu hin dandeenye magaalaa Komolcha jedhamuun jira naannoo kana uummataan baay'inaan jiraata. Qaamni hidhatee socho'u kun jiru yoo makiinaa argeen guba. Sabaaf sablammii isaanii yoo dhagge hin ejjeesa. Daangaa keenya keessatti yoo sabaaf sablammiin sun meeshaan konkolaataan namaa gubate maqaa keenyatti bada. Konkolaataan isaanii dhufee akka miidhaarra hin galle walii galtee qabna. Akkaataa kanaan konkolaataan isaanii akka asin dhufne hega karaan kun banamee waliin hojjannu waan jennu isaanis hin beekani waliisis dubbisaa deemaa jira. Daandiin karaa maxxaarrii kun uummata ammaarroof fuula daldalaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Iyyaasuun nageenya amansiisaan bu'ee daandiin kun akka saaqamuu fi qaamoleen nageenyaa hojiitti jiru jedhanii jiran. Rakkoo nageenyaarraa kan ka'e cufamuu manneen barnootaa kan jiraattonni dubbatan ilaalchise waajjirri barnootaa aanaa galaanaa rakkoo kanaan manni barnootaa cufame hin jiru jechaan deebii kennee jira. Obbo Kabbadee Taaddasee hoogganaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa garuu rakkoon nageenyaa aanichaa manca'ina dhaabbilee fayyaa fi ka'umsa ta'eera jedhu. Akkaataa barbaadameen imaammata fayyaa lafa qabsiisuuf rakkoo guddaan nuqunnamaa jira. Keessattuu rakkoo kanaa wal qabatee du'aatii haadholiitii fi daa'immaatiif baay'ee saaxilamaa jirani. Akkasumas dhukkubooti daddarboonis babal'achaa jira. Ganda 19 qabnu keessaanii ganda 9 irratti raawwachuu hin dandeenye. Tariitii dhaabbilee keellaa fayyaatii fi buufataalee fayyaa irrallee miidhaan garaagaraa dhaqqabee dhiyeessiin buufataaleefis keellaa keessa jiranus saamamaa jira. Kanaaf hawaasi kenna tajaajila fayyaa argatu keessatti rakkoo hammaataa keessa jira yeroo ammaa kana. Torbee darbe kana keessa gandoota Booree fi Mixxaarii keessattis hidhattoota ABO shanee jechuun ibsaniin meeshaaleen fayyaa akka maayikirooskooppii, qorichaa fi kaan saamamuu himanii ji'a tokko dura qaamuma kanaan itti aanaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa kan turan obbo Gannanee Tasammaa ajjeefamuullee himanii jiran. Buufata 5 qabnu keessaan 4 caccabee jira. Keellaa fayyaa 19 keessaan 11 caccabanii jiran. Caccabuu isa qofaa miti keellaan 2 gubatee jira jechuudha. Guutumaan tajaajilaa kennaa jiru buufata magaalaati. Magaala Tooreeti. Kanaaf anee sodaani buufati lamaan sadarkaa baadiyyaatti jiru sodaa keessa jiru.
yeroo dhiyoo buufati dangoo sun kasaamamee ture yeroo dhiyoo itti deebi'amu torbaan duraati ka keessa itti deebi'ame sunis ammas sodaa guddaa qaba akkaataa barbaadameen kenna tajaajilaa sirrii kennaa jiru guyyaan seenamaa galgalan ba'aman jechuudha. Dhibeen koleeraatii fi kaan aanaa galaanaa keessatti amma mul'ataa jiru kan jedhan obbo Kabbadeen dhaabbileen namoomaa tumsaa akka taasisan nageenya aanichaas bakkatti akka deebi'uuf gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa.